Yeroo TikTokiin viidiyoo keessan irratti adabbii kennee viidiyoo keessan remove godhu yookaan viidiyoon keessan seera cabseera jedhee yeroo inni not eligible for use feed isiniin jedhu akkamitti akka appilii barreessitanii ofirraa kaaftan isin argisiisa. Viidiyoon kun hiriyoota keessan illee in gargaara waan ta'eef share gochuun naa qaqqabsiisaafi. Baay'een keessa yeroo TikTokiin isin adabu viidiyoonni irratti district isin godhe delete gootaniitu ammas adaba dabalataa argattu. Garuu delete gootu osoo hin taane viidiyoo sana seeraan gara kaampaaniitti barreeffattu. Adaba kana karaa gabaabaatiin akka ofirraa kaaftaniin isin agarsiisa. Viidiyoo keessan isa gurraacha yeroo tokko kanatti gattuttu yeroo gattuttanii jettan jala kana kan argamtu more insight kan jettu kana yeroo tokko gattuttu akka kanatti gattuttanii naannoo kanatti your video is not eligible for recommendation akkas jedha yoo ta'e isuma gattuqtu delete gootanii jennaan kaampaanii TikTok keessaa ariyatamtu waan ta'eef karuma salphaa garuu fuulli kun akka itti yeroo isinii dhufee jedhu do you understand why this video is not eligible for use feed isa jedhu kana yeroo tokko na hojjettu. Viidiyoon sun kalaqa mataa keessanii yoo ta'e as keessaa I don't understand what is this notice means kan jedhu sanan filadhaan amma akka kooti kan kooti waan ta'eef wanta viidiyoon kun dura uggurameef ifa naan taane kan jedhu filadhaa jechuudha. Viidiyoon kan namaan post godhe ta'e immoo I think this policy is too harsh kan jedhu kana filadheen submit godhaa jechuudha. Amma kalaqa mataa kootii waan ta'eef yookiin immoo kontentii mataa kootii waan ta'eef kana gattuquudhaan submit godhadha. Wanta gara keenyatti iyyata kee dabarfatteef galatoominaan jedhu danedheen keessaa ba'aa jechuudha. Kana booda viidiyoon koo yeroo gabaabaa gidduutti restore naa ta'a yookaan immoo gara tooraatti naa deebi'aa jechuudha. Viidiyoo akkasii yeroo yeroon argachuuf immoo follow na godhachuu viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share copy link gochuun dagatina. Iyyatan barreeffadhe irratti hundaanii narraa kaasanii jiru kunoo ilaalaa.